Nageenyi fi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu. Maatii Mulugeta tuubii akkam ooltanii nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyo isinillee bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii isin bira haa jiraatu. Maatii Mulugeta tuubii kan biyya alaatii fi kan biyya keessa jirtan hundumti keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi koo isin bira naaf haa ga'u isiniin jedha maatii Mulugeta tuubii. Akkasumas oduun gara viidiyoo kanatti hin darbiin dura warri maatii Mulugeta turtan shellaa gochuudhaan na cinaa dhaabbadhaa isiniin jedha. Warri maatii Mulugeta hin taane immoo gara maatii Mulugetaatti makamaa isiniin jedha. Har'a viidiyoo baay'ee na aarse tokko qabadhee dhufee jira. Innis maali jechuun keessaniin oolu viidiyoo wayii jechuudha. Abdiin galakkisee ture jechuudha. Hojituu biratti biraankii hojjetee jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo inni galakkisan irratti baay'ee na aarse baay'ee na dallansiise. Shamaran keenya obboleewwan keenya irratti taphachaa ture reefu dhugaan isaanii gadi baate. Innis maal jechuun keessaniin oolu hajin dhugaa shamaran keenya irratti obboleewwan keenya irratti caaltuu fi faayoo fi akkasuma dubartoota dura fuudhee galii lakkiseen qabatee hunduma isaatiin jechuudha. Dhugaan obboleewwan keenya reefu baase hajin jechuudha. Kanaaf dhugaa baay'ee tokko na aarse. Mee viidiyoo haga tokko irraa qabadhee isinii dhufee jira. Viidiyoo laallee walitti kan deebinu ta'a. Maaliif dhugaa biraankii fakkeessee abdiin irratti hojjete waan garaa isaa keessa jiru waa shamarran keenya itti taphachaa ture baasuun isaa obboleewwan keenya achi keessa jirtuuf yookiin isatti dhiyaatanii biyya san keessa waliin jiraniif akka of eeggannoo irraa godhaniif jechuudha. Atta dhugaami viidiyoo kana laallee walitti deemnaa na wajjin tura. Akka birattuu yoomna argitee yoom akkas ta'e beekaboo eebiidha walla. Amma kana dhiisii akkamiin naaf ittiin tole jettee nuuf tuuti dhiisii kana. Ana fide maaloo harkaatti yoo barbaade. Bilkiin ta'u dhageeffatu qaatti. Anu siin fidu dhageeffatu anu maaloo siin fidu. Akkuma dirattee asii fidattuu isii jettee mana kan fidu si gosa akkam jettaati. Akkam wale. Baasina keeti. Jechuun na himka. Namatti dubbata. Nam tokkotti dubbata. Wallaahi. Atamma ooluma galatti isii tana yaadii booda maqaan balleessuu dhugamaan jaalattee fuudhee darba. Isii maal dhugamaan jaaladhee fuudha. Wallaahi. Ganaati yaani itti taphataa ijaa kan keetiifi. Itti taphataa sun taane booda yaani maqaa namni booda waan bira namaan jira beekaa. Maqaan kan kee maantu. Ajjiifatu akkas godhee maarree waan. Atummaan na amansiistee jennaan. Mucattiin garuu siin amantu sitti maal. Yaa kiyaan daqiiqa shan keessa amansiisee bakka sana fida. Daqiiqa shan keessa. Ofii amansiisee. Ofuma kiyya amansiisee mushoo ofii fida. Isi mataan sima kana amansiisee fida. Akkam goota. Maa sina galu. Laa na himka akkam goota. Maaloo sina geedee. Laa akkam goota na himee. Hayya akkam goota hayya na himka ajjii dhugumaan dadda. Wallahi. Banni. Wallahi abba maaliif suwaamne qofasit. Namatti hin taane wanni hojjete guddaa. Maali? Yani waan an si mugdee waan namatti himta. Waan takka nimu. Wallahi. Eegaa. Wanti kun bari ciitii yaani lubbuuti beekadhu. Wallahi waan kana namatti himtee jennaani anaaf situ ta'a giraati. An nama waa'ee maa? Mushi nama waa'ee maa sun taane yaani anaaf. Anumaa ciitii baasu argitee beektaa? Tama anamma waan akshinsitti malee waan seellisti hin garsu beeka. Ati mucoo feetaan. Kaamila feetaan. Tama waa si kenna jedhe waan sana ta'eetuma waan isa harkatti dibatta. Si galee. Normaaluma harkuma dibatta. Garuu haga sii bira geettuuf haratti loon argite nama jabbattu. Maa suna kee kala ati mucoo feetaan. Matti. Isii feetaan. Hin fedhee. Nama biratti yookaan ammoo taaksii qabattee haga mana sii gattaa yookaan ammoo motoraan deemtaa yookaan ammoo miilaan yoo deemte nama jabbattu nama faguma salaam aleekum hindi bira kutta isii biraan baana harkuma jabbattaani san booda kaamilaan guyyaa isa irra kaaftee mana kee bira dhaabattu. Yaani situna kenna yaani waan dibadhu jechuudha. Yaani akka kiyyaan bareechisa. Si galchi yaani ana sii kenna harka dibattu jiru waan qoricha. Waasan jechuudha. Isii miidhata kan geessu. Yaa ki sillee miiru wanni inni godhu simalee nama biraan feetu. Kalaas yoo atu deemee hojjete deemtu mana.
Sigale. Ayo. Kana buatan bichiti kana nama tokkotti illee miti innaan anaaf si godhama beekadhu. Ini mana? Kalas ini bukan itu. Walumaa galatti guyyaa achi deemu warra duratti mi. Sa'a achi deemu. Aku mau deemu. Aku mau deemu. Amma yeroon guyyaadha beekta. Galgala gara galgalaatti. Naa dawwale anamma bakka hojii deemaa jira. Sa'a hojiirraa bahutti. Maallaqa doolaa 50 waliin. Sii kennaa wada. Naanaa fi miti. Waan saniini irraa fuudhu malee anaa wal godhana. Yalla. Sirraa fuudhu malee. Tawan galatoma. Garuu nama tokko himtee naani beekamu. Icciitii guddaa balla. Laa ini mana? Icciitii guddaa. Nam tokkotti. Waa takka godhu yaala. Harama taala. Harama ta'u. Maaltu harama nama hojjaachisu maali? Harama. Kunoo viidiyoon isaa kana fakkaata. Mee maal jettan kana dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha hordoftoota kiyya. Mee maal jettani? Dhugaa rabbi ana obboleeyyan kiyya caaltuu faayoo dhugaa baay'ee garaana nyaatan jechuudha. Maaliifi caaltuun illee biyya galtee isaan addaan bahe jettee biyya ofii galtee biyya haadha fi abbaa ofii bira galtee waarrattee biyyarraa kaatee ittas deebite. Maaliin deebite? Siilii kanaan deebite. Faayoonis jechuudha. Biraankii waytanaan durallee annoon abdiin gallakkisee ture jechuudha. Yoo nan ba'a jedhee karra ga'ee ol na deebisa akka inaaffaa godhee jettee jedhee abdiitti mattee abdii viidiyoo hojjetee gallakkisee jechuudha. Maaliif dhugaa isaan rakkatanii akka itti jiraatan wallaalanii isa wajjiniin akka barbaadetti itti taphachaa jira jechuudha. Inni siiliitti hojjisiisee caaltuus kan biyyaas deebitee siiliitti hojjisiisa deebisee jechuudha. Dhugaa baasee jira. Ammas akka isaan jireenya biraa hin jijjiirranne akka isaan dhiira biraa hin heerumne kan hojjechiisuuf siilidha jechuudha. Kan jala teechisuuf jechuudha. Dhugaa baay'ee na gaddisiise ana jechuudha. Dubartummaa kiyya of gadde jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Maaliifi waan isaan keessa jiran waan abdaajiin irratti hojjechaa jiru san yoo laalee dhugaa dubartummaa kiyya of jibbe jechuudha mataa kiyyaani. Maaliifi isaan jireenya kiyya jijjiirradha mana kiyyaa jedhanii nuurotti kan seenanii immoo erkatti seenanii inni siilidhaan erka ta'uu fidee siilidhaan naala haa ta'an jedhee siilitti hojjisiise jechuudha. Dhugaa rabbii jechuudha baay'ee nama gaddisiisa. Ana baay'ee na gaddisiise jechuudha. Waan inni irratti hojjechaa jiru kan obboleewwan kiyya irratti jechuudha. Dubartii akka kiyyaati eenyumtuu mana kanas seena jireenya kana dhiira kana wajjinan jiraadha jedheeti nuti gaafa gaa'elatti seenu akka hin hojii kana hojjetu hin beekani. Garuu jireenya keenya wajjin jijjiiranii haqanii itti makamanii amma moo jireenya hin taaneef akka isaan ba'anii jireenya biraa dhiira biraa wajjin hin jijjiirranne itti goosisee ana malee akka dubartii dhiira biraa hin laalle godhe jechuudha. Akkasuma abdiidhanis si malee akka nama biraa hin laalle kaamiilan jedheeni inni akka waan abdiin kaamila irraa jaalalli qabee fakkeesse biraan irratti dalagee anatu sii fida manatti jedheen jechuudha. Jennaan lakkii anuu nana qabira jennaan harkatti dibattee xaxxa waan dibatti siifan kenna $50 maalichaa kaffaltaa jedheen jechuudha. Dhugaa shamarran keenya dhugaa obboleewwan keenya baga baatee ammas immoo dhugaan mucayyoo baddee haati sabboontuu lolaa jirtu dubbachaa jirtu sunillee isuma harka jirti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Maaliifi namni dubartootatti siilii godhee akka dubartoonni gara biraa deemtee isa jalaa hoobaate jireenya biraa hin jijjiirranne irratti hojjetu shamarran biraati irrattis akka ishiin deemtee dhiira biraa heerumtu itti goosisaa jechuudha. Nam tokko dhaqee ana biru kana jaaladhe yoo isaan jedhe dhaqeen inni qoricha sanatti dibee haqiitti cabbaxii jedhaan jechuudha. Shamarran sun immoo
hin beektu atte tarkasan abbicha sanii harka fuutii jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokkoon gadda jechuudha. Kanaaf obboleewwan keenya biyya san keessa jirtan irraa of eegaa isiniin jedha gara kootini hajji waaqayyo si haa qajeelchu. Waaqayyo siilii ati deemtuun kanaas sirraa haa balleessu. Dhugaa shamarran keenyatti taphattee jirta. Shamarran keenyatti siilii itti hojjesiistee jaanjistee jirta. Dhugaa waaqayyo dhiifama isaatis yaa yaadatu siin jedha. Wannan jedhu siin hin beeku. Naaf galatoomaa hordoftoota Mulugeta tuubii sheer laayik gochuudhaan na cinaa dhaabbadhaa siin jedha. Nagaa fayyaanaaf ta'a galatoomaa.